Waraachi callisi gareechi. Maal ta'a? Gaarii taa'e wanti barsiise maaliin isin harkaas oggoo birii namaa maal nan amantanii akkamitti waan akkana waa'ee amantaatiif bishaan irra naqu birii shaalee fudhattee bishaan irra naqu maal barbaachisa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu beeksisni Dhombir Production hundi keessan maatiin Dhombir Production isin raabannee turre amma garuu pirankii ajaa'ibaa qabannee dhiyaannee jirra. Pirankichis nama dhaabbata kana keessa ture Uzishaa Oroodha. Uzishaa Oroo isaan kanneen wajjin pirankii goona jennee isaan qabannee dhufne. Beki ko qabannee dhufne mee Uzishaa jechuun dhageettani Uzishaa jechuun anta kaa Uzishaa armee nagarree beektan aruu barbaada narraa qabaashi injiramee darra Uzishaa dhiisee homaan jedhan ayyakaashi akkasii aadaan isaa akkana ture. Birrii wayii gaafa birrii wayii inni Adaamaa jira. Birrii wayii na erginaan jedhee ture birrii isaa wayii birrii 10 ergeefi ture. Siistemni na didee birrii osuma ergu birrii 10 ergeefi ture. Kazaa inni birrii 10 tana keessaa birrii 10 Abdul Malikitti naa kenne. Abdul Malik naa kennee jira. Amma Uzishaa birriin sun naan kennamne jedhaanii ani. Birriin sun naan kennamne Uzishaan birrii sun galchee jira. Birrii sun birrii naa kennameera birrii nasitti ollisaa siile naa kennamne jedhaanii Uzishaa Abdul Malik si bilbilla yeroo san birrii hin argine jetta birrii wayitu irratti hin kennamne jetta yaa birrii wayitu hin argine jetta anillee birrii naa kennamne bilbila narraa hin qaasoo teekisni irraa cufata jedha jenna. Achi booda maal akka inni ta'u akkama akka inni ta'u miira kamii keessa akka inni bum gara viidiyootitti laayik sheer sabskaraayib gochuu hin dagatina kaameraan argu. Bilbilii fayyame. Itti dawwal jirra. Laawud si godha. Laawud itti jedha wali nyaata. Uzishaa guddi godha. Uzishaa irra nyaatama. Mataa isaa. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. How's kam? Alhamdulillah. Jasa. Alhamdulillah. Sarta you sita jamnya tik. Nana mau ashkan jira. Bare da wan go to. Sita jamnya jadi tik. Awashin gubara gara duba sani nin beita mi gara ala sani. Achi taa'ee see gudura jedhi ka achi koommee sita jamnya. Inturta? Nagama mireegin moo amra? Nagama wala nagama jedhi inturta amma dhuftaa mire? Indu kabakash amra atsogra. Ayya bakka see ga kotush. Ayya. Nyatamne Uzishaan nyatamne lal. Ada bola bet. A few moments later. Beta. Fair. Jarat serious is God. Assalamualaikum Haji. Jisna. Uzishaa. Nagada. Jirta taafiya. Nagada. So. Maafuulu murtare. Maal? Yaadu Nagama choo maal antara? Wallahi alhamdulillah. Ay nagama. Nangal. Timme ikasho dhimmooti fi waati illee beeda jedhee yaadima fakkaate maal dhimma isin lama walirraa qabdan hin beeku sattuutti ikasho waan nutti himate. San beekanullee erga dhageenye xiqqoo nu dabbare. Sirraa qulqulleeffachuu si yaadda. Dhimmichi waa'ee maalitti? Dhimmichi asiin dura inni birrii wayii si ergee tureenu birrii kan kee wayii gisee ati Adaamaa jirtu wayii birrii kan kee wayii siin galchine. Birrii kee jechuudha. Naa galchee jira. Birrii san birrii meeqa irraa qabdaati? Birrii 10,000 irraa qaba. Birrii 10,000 san sistemni na didee yeroo lama na harkaa taree jedha. 20 taree. Taree jira yaadadha. Okkoo waan sanan manaan galchinee jedhee isa siimachuu jira. Qarshicha sammoo turee jira kaan ergeefi jira bar wanni Abdul Malikitti ergeefi sa'aatii sanitti inni wanni irra turre wallaan irra turre Abdul Malikitti ergeefi isaan kenniif jedheen. Asirratti jaatuunis ni qabna. Bilbilaa fi ture bilbila hiikanii. Bilbila narraa hin kaasu bakka barreessaa fi ture teekistiin an deebisu.
Yoo mu boleesso. Qoy achi dura birii Ergee fi jiraan Abdul Malikitti ergee fanna Abdul Malik irraa Abdul Malik ergee fi jira naan jedhe Abdul Malik. Akkasii miti qoy sila jitas gabbaa. biriin si bira hin geenne miti. Abdul Malik bilbiltee beekta. Abdul Malik hin Qoy gaafate. birii si bira geette birii si ergeen Birrii maalii argere? Kenne siin ergine hoo si kennee ergine fanna. siin ergineemi eenyutu ergite Abdul Malik hin Abdul Malik irra da'u Obboleessa bilbilee birrii kuma kudha si dhokkataan. Yoo tusi ati namni erga sangalee jechuun na dhoggate. Naa maal haasaa ati birii Abdul Malik fagoon jiru beektaa? Jaalala Magaalaa kana keessa jira. yaami amma asitti yaami amma tan. Inde? Isheen egaa Abdul Malik ibidde. Maan yoo ishaan birrii nagaan allee homaa yoo miti arge. Ay birrii kanaa ol illee osoo ta'e maal jedhe Birii caalaa buluma caalaa miti. Amma waan biraa kanaaf yaamte. Qoy akkami beektaa birriin kun birrii guddaa ta'eetiin si galee kanaa ol iyyuu sun nama dhoggate nama dhoorgatee ittiin aarri jira si galee anuma sirraa waan akka naannee waan amma si galee Allee walaa usi nama kana. akkaataati gooteetu na aarsi malee namni birrii na Araa nama argette takkaan goone sa'aatii itti rakkatte namni birrii dingata si tattare Kana miti annamu guddan si beekaa jedha Zushaa. seenuu dide Zushaa na dhageeffadhu noo. Zushaa mucaan kun hin beekta birrii sana akkatti finne dalagee jechuun. rayyaa deddeebisi rayyaa Zushaa sana biraa birrii tana biraa ta'e rakkoon qabu mucaa kana hin beekta akkatti inni birrii kana fide jechuun silaasoonni sin gaafatin deebisuu fi qabdaa ta'an garuu nama kana seenaa wallaahi billahi. Waraa silkii coomna itti bilbilaatti amma waan biraa dhiisaa yoo kanaaf. Silamaa deebaa ani deeran akkas gaafa duwin beeka ani danaa kan isaan dalaga. Seenaa sigiin. Bismillah. inde hello salaam alaikum Waalaikumsalam warahmatullah. kam Abdul Malik Kam nagaadha minta nama? nana jihaari na beete Jihad silki kama dia? ahmadii wajjin jirra jedhi atiin Uzeyfaan asiin dura birrii wayii si kennee ka Ahmad kenniif jedhee birrii 10,000 wayii Waraa ka gaafa kaanii ergibsiin jedhe sani birrii hin ergineefi. Beri wali amma walumaa galatti Uzeyfaan Ka birrii sitti Ahmadii ergee kenniif siin jedhee sirratti erge qarshii 10,000. Aboo bannaatiin qalladin kaashee. Yoo Abdul Malik qoy meena Abdul Malik Uzeyfaan birrii sitti hin kennine obboleessoo. maqaa dhiisi maal gootaa karakkata jedhe amma kana kirkiriin kana caalan barbaachisu Zushaa kijibni maa barbaachisu iyyuu waliin birrii kafalaa. agammaa dhugaa sootti hin jiru Abdul Malik natti hin kennine Wallaahi illee. sirrii Sila qooyina namantanii sin namantanii akkuma waan kanaa dalagan. koo natti hin kennine jechaadha bara As bira si amananii. Ati callisi nurraa. Qarshiin kan keessi bira itti sii kennee jira mucaallee awwalallee sii kama. Birrii atama ka'ee erguu fi qabu waa'ee isaati isa maaltu sagalchee waa'ee kireeti. Atamma. Birriin isitti ergi sibicha deebisuu fi qaba birrii ati awwaluma iyyuu dubbiin tuni. Ergee gaafa biraa jettee ona kanaan qaaqashoo. mucaa ittiin caffarin natti hin kennine dhaarta Gammoonni- jedhaaraami ka inni si ati itti kenne dhaarta Uzeyfaa. Waraa callisi. Maal ta'a? gari taa'e wani Deemba. siise maaliin Isin harkaasin na yaam. okkoo birii namaa maal Innaa- kennee dhaabaa nusinii fixuuf Nan amantanii akkamitti waan kana. Waa'ee amantaa deemte bishaan irra naqu birrii ishaalee fudhattee bishaan irra naqu maal barbaachisi. Waraa birrii mucaa wayiitu hin furanneeni kennee fi jira yaamaa gaafadhaa mucaa asaa dhufu. Kennee maa bilbileen kennee jedhee miti ati. Bishaan bishaan qoome bishaan naqu maal barbaachisi. Waraa ati nurraa dhalisi birrii kana defatteerta achi taa'uu hin dandeenye. Dakai awwalumaa namni badii qabocha akka wanti fiiga silaasa sin naquu qaba bishaan magana gattaa mee Jaat. birii namaa fuutee Bee nan arsaa mee. nono arsi naqu Waktu kami kan Maal? Waraa shakkee ture. araba jaket kot Barbaadu. Barbaadu. mere ke sagali ko kuma ko dari tele si ken tabrai dabale si ken barbaad alle cha Yoo barbaade Abdul Malik illee bilbilee. amma goguksi kota muja goguksi amma Bakka miira keessa galtee galma. Fuula dhiqadhee jiraa biree. Dhumatee viidiyoo. amma maani beta Kanka. guys amma mere ti daga me mai isa Ya. Maalli qo'ee akkam ture. Nyaatan beela. Neemaa bishaan Shakkee ture dammoo waan si ajaa'ibu. Oo, naa qabatee.